mana keessa yoo itti bulu obboleettii waliinu shaashii yoo hiikkachuu dhiiseera. Maaltu ala mana? Oromoodha barsiinillee Oromoodha barakkamee amana. Shaashii hiikkadhee obboleettii bira taa'uu dhiiseera. Galgala wayita rafnuyyuu jechuudha. Kilaasii takka keessa naanaaf sisterii wayita rafnu dhiifa manaa godhee ani meekaappii godhadhee rafaa jedhaa wayita. Maaliif yoo halkan suuraan akkas ta'e poostee na goote beekaa? Shakkuun bareeda gaayis qabalu wallaahi. Wayaa jirti gosiraasha. Dhugaa isiniin jira. Obboleettii matiyya tajaaladhu galgala meekaappii dibadhee ni rafaa. Ummata haga feemasii ta'e kana sila. Beekannoon mangistiin akka kiyyattu hin eegu. Maan nama hin beekan kabar nama ofiittu nama kaaka. Nama ofiittu nama kaaba fagoodhaa nama isin fagoodhaa dhadhawaa as fagoodhaan sulqina. Mana keessa jira dhadhawaan. Naayileti. Amma yoo tana waa'ee umrii haasofne waa'ee umrii haasofne daata warra keenya bilbiltee ashattiini aayilee yaabbilee wallaahi dhugama beekumaaf jechuun isinitti dhimma osoo beekellee isinillee na amantanii ani xiqqoodha akka xiqqoo ta'e beeka waa'ee umrii haasofne aayilee yaabbilee isin qoo'ii anamma osoo dubar dubbachuu fara abbaa kiyyaa umrii kiyya gaafattanii intaltee na kalee dhalattee siin jedha kalee maa wayita dhiyoo tana cidha eebaluu deemu san bar isiin dhalattee lafa jirtii siin jedha dhiyoo tana dhalattee bar fuuluma ta'e na dura guddattee bar mucattiin sun oluma fiide maaluma fakka akkana ola riquuf yaanillee dhugaa dubbachuuf umrii gaffa'eetu waan jira akkas jedha amma tama siireesii beekuma beekuuf nama dhalteedha waan fudhanna gaaganaa kana oluu kafeemasi ta'aayu እና happy birthday jechuu barbaada ummata kiyya wali afillee shilaal maal akka ilmoo namaa takka akkana nama takka yani zeed kiyya ምናምን jedhee even follower kiyya gana se barbaada leeshlaam laafaan yennu gadi uummanni sooriyatte faranji እና nama warra bilbilee warra nadaya miire faayidaa abbilee umrii kiyya meeqaa jennaani umrii teessun jedhanii gawa amzaya wallahi amzayu dinamija jedhanii agentani amzayu dinamija jedhee warri isa amzaan dinamija ani meeqaa jechuudha hangana fudha jaha jechuudha achi warra bilbilee umriin kiyya meeqaa meetama dhugaa waliin hassabaati yaani isaan wal beekanii miire waliin herregaati umrii kiyya natti waan jennaani gaafa sangaan ebaluu sun duunaan jedhan meelaal maal irraa akka saban sangaan qotu sun sangaa jabaa yookaan farda jabaa yookaan waan jajjaba biyya keessaan beekamaa miire sangaa ebaluu akkasitti lafa miiddee meeqa qote sun gaafa inni du'u diimaan sun jedhan ati dhalattee jedhan gaafa san dhalatte gaafa du'a sangaa sanii dhageenyu ati dhalattee lafa jirtaa naan jette haayileen ishii jedheen sangaan sun gaaf kam du'ee an jennaani maal haasofta maal sitti maa jirra gaafa ati dhalattu du'e kaa sangaan naan jedhan mee maal jechuun kun amma umrii himudha ati gaafa sangaan sun du'u dhalattee naan jedhan sangaan sun yoom du'ee jedhee as deebisee gaafannaan gaafa ati dhalattu du'ee naan jedhan amma kun umrii maatii keenya garakkoo qabu maatiin nu awwazaagabee asiin nu ga'ee kunuu nullee akkasuma jira silaa shoofa uummanni wal fixe ashitti ati bishaan dhugii maaltu sitti jira saba kana waliin rakkan si wajjin rakkanneera ajandaan haaroo inni dhufa kana deema tiktookiin arraba garas deema tiktookiin arraba garas deema tiktookiin arraba gaafa ajandaa kiyya kuni juusa dhugaa ture nama narrabsu waa'ee jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf arraba deeggartuu arraba alleemti nama narrabsullee jaaladhu nama arrabsullee jaaladhu ibn namuma ani itti aare namuma farkiisayyuu nama arrabsullee deeggaru guutumatti difneef kan arrabni gaarii jedhee amanaa arrabni nama garii fa'aa bismillah maal abboon ani akkamitti akka namni akkas danda'ee waan akkasii isa dhagahu hin beeku arrabsu wallaahi gaarii miti
wal arrabsuun gaarii miti. Ani arraba guddaa miti nama jecha xiqqoo naan jedhee irraanfadhu. Wallahi annama yaani isin amali keessa nama haadha jettanii boru dagattanii nama sababa takka malee na arrabse. Wallahi ilaa yoomil qiyaama. Ani gaafa na arrabsan sanii yaa ijoollee achi as dhiifama na gaafattee dhiisee malee. Wallahi arrabni isaan arrabsanillee dhageenye garuu arraba yaani akkanuma hitti ilmaama jala taa'ee macheen maraattuu miti abbaa wayita akkasina arrabsan ka taa'ee dhageeffadhu. Garuu tilmaameetumaan raka'a lama salaatee qalbii qulqulluudha godhe tarabbi argu du'aayii godhe macheem du'aayin sun gad deebiti ufiif jireenya kiyya irratti akkasitti du'aayin goone shu annamatti maay itti jabduudha ofirraa dhowwitee barumata maaliif irraa dhowwu yaayyoom jalaa dubbadhe aniyoom sin jalaa dubbadhe guyyaa takka wallaahi sin jalaa dubbadhe hin beeku fumaana dhiiste waan wattiin arrabsisan dhabda wallahi jaalalaaf illee nan dhiisne an dhugama isinitti waan wattiin arrabsisan tontu namni isiniif kolfa amma mucayyoo bareedduu tana fokkattuu yoo jettanii yattiin fokkattuu miti wallahi haa fokkattuu miti subhaanallahu jajjanaan hin jenna ati fokkattuu miti namni uf beekame sadarkaarra jiru bareedduu ol baatee akkas jedhamtullee osoo hin ta'in fokkattuu miti fokkattuu keessatti ramadamu dhimma kabajaatitti as dhufte akka uummata tiktookii kanaatiif osoo atu kireeditii naa kennuu baatte aanu kireeditiif kennu jeneraal yani sila akka fantashiruuf dardi jiruun naa taatee jirtu ufaan amma jiruun tiya bareeda alhamdulillah akka jiruun naa taatee jirtu hin ta'u tiktookii kana gubbaa lafumatti ta'a daldaalin daan akka gaaf tokko ittiin arrabsitanii beeka akkanuma fagoomatti beeka anamummaa salaan namni gakiyyaa rifeensa mul'isuu jaalatu jiru rifeensi jalli bareeda waan ta'eef garamummaan namaa mul'atu jedha durdur wayita biyya jiru irra samoon asaanaa kana dura namni mul'isaan turre koy gaafa yaani multii ijaaree gaafa ammoo fuuldura kiyyatti wanna yaadu waanuma tokko yoo dalagu sirbuma tokko yoo dhageeffadhu waliin hin shubbisu asirratti kanamuma salaan shubbistuu bareeda wayiti osoo akkana viidiyoo shubbisaan minamina daddalagee shubbistuu bareeda dhugaa isinii jala shubbistuu bareeda wayiti yaani homaan jedhuun beeka shubbisan kana irratti garuu tiktookii irra yeroo hedduu daffaree akka shubbisaa sanduuqa ta'een shubbisu maaliifuu gaafa wayii irratti ani sirba kanan dhiisa bismillaahi ilkariim ammatti miti dhiifama naa godha ammatti miti gaafa wayii yookaan waggaa 5 booda yookaan ilmoo argadhee bakka wanni wayii jiraa miti umrii dargaggummaa inni jedha wayii yookaan yoo sirba kana jibbisiise viidiyoon sun akka achitti hafuun barbaadu ammaa sun amma naa taate haalli ammaa sun bakkuma taa'anitti ishee qabii ta'edhaan sun naa taate achi gaa ol ka'ee ol utaaleen neeka iskitaas innaka aynaa dhaqsaan lakkaa jedhe asaan no iqirabbi ammaaf iqirabbi waan ummanni ittiin haga ummanni ittiin na arrabsu haga yookaan ummanni ittiin naqeeku ani kaayadhee jira jalqabumarraa kaayadheera kaayadhee jechuun haga na arrabsanillee rakkoo hin qabu kanaan achi garuu natti hin taran dhugama يا ربي يا صورة مكير فلتري مالي نمباسي موديكي يا والله كاسم تيك توكي كي يا ريس كاسم تيك توكي كي الله كم مجرو كنا فاصوران كتو كم مجرو كنا الله كذا كم إنه ولينجرا umri keenya guutuu kuulannee ajiraan nuyi immoo yaaddanii meekaappii dibannee arafnu subhaanahu wa ta'aala wallahi ummanni meekaappii dibannee arafnu subhaanahu wa ta'aala wallahi ummanni kun akka feema seetirra dhageessa namni miila ofii diriirfate hin taa'u bara yoo suuraa gara naannoo kaasanoo jedha namni garumatti miila ofii diriirfatee hin taa'u anama adda yoo mana keessa hin jiraatin miila kiyya diriirfatee hin taa'u sanuu gabbayee ilaalee gara nalaalii gara saarii miila diriirfadhee taa'u sodaadhaaf paarkii wayiin ta'e akka ilmoo namaa amma kunoo ji'a meeqa ji'a 3 lakkoofsise urga baaraan dhaqin bishaanii dhaqullee baara abaayama guddaa kanaan caafii irra deemee gala kun hundi maalirraa akka ka'e sodaa oromoo irraa akka ka'e
Nu sodaachistan manatti nurartan abboo achi keessaan argadha. Milkaa'ina. Garuu dhiisa milkaa'aati nagaan nurraa jiraadha. Subhaanallah wallahi manatti nurartan nu dhiisa. Waan gadi baanu. Wallahi birri mana nama rabbi fidhaaru kun garaa isin hin nyaatu. Ilmi namaa rakkoo qaba yoo noormaalii hundi keenya noormaalii jiraanne akka ilma namaati. Noormaalii jeneraal. Garaa isin hin nyaannu nu as akka hixanii jirtan. Siqaayii nu garsiistanii jirtan. Suuraa 99 tini takka poost godhuu dadhabneerra. Qalbiin teenya 99 nuuf poost godhi nuun jetti. Nu garsiisina please nu dhiisa. Hai, laayitiin kaan nu garsiisaa jirta. Amzaalista. As jala dhufe moo sila? Bullootiya. Suusii baalee akileen intala biyya. Ambara akka isin eessa iyyuu hin dhaqne hin beekaa baay'isoo. Wallaahi akka isin na jaalattanii hin beeku. Jimmittii ta'e na siiduu dhaabbitti. Wallaahi akka ijoolleen baay'ee na jaalattu hin beekaa. Ijoollee teenya baay'ee. Garaan arooraas ta'an kun wayita kana imimmaan na qaba. Garaan arooraa wayita kana. Malee wayita hundaatiin. Wayita namni na jaalatu garaa na nyaata. Hai. Wallahi wanni guutuun si jaalanna jettii waan. Habiibti ana. Wallahi anillee isin jaaladha. Wallahi anin jaaladha ijoollee biyya tiyya. An namuma jibbuyyuu hin qabu definitely an nama uummata Oromoo bal'aa kanaa miti an namuma jibbuyyuu hin qabu akka dhuunfaatitti. Garuu nama wayii dhiifama naa godha nama wayii hin jibba kijibuun gaarii miti nama wayii hin jibba Oromoo keessaa nama wayii jibba. Kijibuun gaarii miti kaanii kijiban jaaladhu nama wayii jibba. Nama wayii jibba. Jibba akkasii osoo hin ta'in sanillee du'an hawwuufi nama wayii jibba. Du'a hin hawwuufi du'a takka nama hawween beeku. Takka amaaraallee diinumaallee takka osoo du'e jedhee yaadu garuu wayii nama keenya keessaa hin jibba. Namni sun daangaa guddaa natti darbe wallaahi bakka rabbuma kennadhee bakka rabbiin nama hin jibbinaa jedheeni garuu akka hin jibbineef yaala garuu namni sun daangaa taan natti tare garuu haa ta'u rakkoo hin qabu. Akkasii miti lammi no. Araaramnee bar xaayishaadhaan bara araaramnee lammi wallaahi araaramnee bar dhiifama na gaafate bar dhiifama biyyaati yaa dhiifama na gaafate anuma si dogongore jiru. Tun jettanii maqaan taayas jalatti hin barreessinaa Oromiyochi jammartan kun oduu keessa oduu guuruu dhuftan qarayyuu waan dhufe na gaafasin teetti godha eenyu isinuma madaalii nama. Amma kakuu kakadhisan akka soomana irratti hin taaneef namni hin jibbu difinitni hin jiru wallaahi jedhee kakadhin nama wayii jibbaa kan ta'in bakka wayii boodallee osoo akkas jedhuuni san jedhee gaabbii isaa arguu barbaada bakka waan badaa osoo hin ta'in yookaan du'aa waaf jiruun isaa akkanaa osoo hin ta'in yaa rabbii kiyya nama sana akka an haqa qabu bichaa agarsiisi. Waggaa dheeraa wayii booda bar talasanii hin malu bar yookaan namni dhugaa osoo beeku namni sun dhugama akkaan dhugaa qabullee osoo beeku daangaa taree bakka hin jiraame bakka osoo gaabbe barbaada osoo gaabbe bari talasanii sun hin malu itti dogongore baheetu dhiifama na gaafachuu baatu sammuu ofii keessatti bari sun hin malu wanni sun jedhee bichaa isa gaafatu malee sanillee dhufee akka namni dhiifama na gaafatu sammuma isaatitti qofaan gaafatu. Innaa akkasii uummata kiyya haadha ajandaanii ho'aatu jira. Kamsaan tokko eessa haramee haadha. Maashaallah.